Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul Abbe barnoota haalaan barbaachisaa ta'e kan keessattuu YouTuberoonni haaraan itti rakkataa jiran akkasuma kan YouTuberoonni gurguddaan illee itti fayyadamaa hin jirre kan osoo itti fayyadamanii guddina chaanalii jaraatiif haalaan barbaachisaa ta'e barnoota ajaa'ibaa takka isinii qabadhee dhufeen jira. Haga dhuma barnoota kanaatti turtii gaarii isiniin jechaa ka haaraa taatan subscribe gochuun akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuudhaan haga dhuma barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jira. Barnoota haalaan barbaachisaadha. Duraan akkaataa viidiyoo itti maxxansinu Google Chrome irraan barsiiseen ture yeroo lama sadii barsiiseen jira. Har'a garuu haala kamiin akka moobaayiluma keenya irraa viidiyoo itti maxxansinu akkasuma descriptionii fayyadamaa hin jirtani. Descriptionii irratti waan ajaa'ibaa takkan isinitti agarsiisuu barbaada. Sababni isaas YouTuberoonni Oromoo kun heddummachuu qaba akkasuma waan babbareedaa fidee ummata biraan gahuu qaba. So imma descriptionii wal qabatee fi akkasuma yeroo viidiyoo gadhiiftan keessattuu YouTuberoonni haaraan dogoggora isin uumaa jirtan sana waliin sirreessina akkasuma haala kamiin akka descriptionii kana itti fayyadamuu qabnu bal'inaan isinitti agarsiisaa jechuudha. Namoonni haaraa taatan tartiiba YouTube kutaa tokko haga 8 jedhee jira viidiyoon tokkichi osoo san daawwattanii bareedaadha. Kallattiidhumaan gara barnoota keenyaatti yeroo seennu ida'uu kana haa tuqannu. Ida'uu kana tuqannee viidiyoo asuma irratti waliin maxxansinee ilaalla. Ida'uu kana yeroo tuqannu create shortii jira uploadii jira go live warra haaraa taatanii 3 yookiin 2 qofati isinii baha jechuudha. Amma uploadii kana tuqannee gara fuulduraa haa deemnu. Upload jedhee ka xiyya ol garagalchee kana upload video ka jedhu kana tuqachuudhaan viidiyoo tokko haala kamiin haala sirrii ta'een akka waliin maxxansinu ilaallaa jechuudha. Upload video kanarra tuqanna yeroo achirra tuqannee gara gaalarii keenyaa nu geessa. Viidiyoo waraabbannee qopheeffannee tokkorra filannaa jechuudha. Gaalarii keenya keessa nu geessa viidiyoo tokko filanna. Viidiyoo maxxansuu barbaanne sanarra tuqannaa jechuudha. Yeroo nuti viidiyoo barbaanne sana irra tuqanne gara fuulduraa nu geessuudhaan haala kanaan viidiyoocha taphachiisee nutti agarsiisa. Nuti garuu erga viidiyoo akkanatti fidannee booda neekistii tuqachuudhaan gara fuula duraa deemna. Steepii inni takkaffaa viidiyoo filanne neekistii tuqachuun gara fuula duraa deemna. Haala kanaan fuula kana nuuf fida. Duraan tambilalii bakka biraatti irra keenya amma garuu suuraa miidhagee durarra taa'u mallattoo gaalarii gubbaa jiru tuqachuudhaan asuma irratti finnee irra kaayyachuu dandeenya. Viidiyoo kana gubbaa mallattoon gaalarii kun jirti san tuqachuudhaan suuraa miidhagee dura taa'u finnee dhufnaa jechuudha. Mallattoo sana yeroo tuqannee suuraa qopheeffanne suuraa haguma kanaan saayizii kanaan fidannee dhufna. Kan nuti qopheeffachuu qabnu 16:9 saayizii YouTubeetiin suuraa qopheeffachuu qabna. Suuraa bal'aa finnee itti galchuu hin qabnu suuraa irra tuqanna. Yeroo nuti suuraa tuqannee haala kanaan fida. Suuraan kun haguma kana qofa ta'uu qaba. Kanarra guddannaan sirrii miti jechuudha. Irraa kuta. Sanaan booda dan ka jedhu gubbaa jira. Danii tuqannee gara fuula duraa deemna. Suuraan kun saayizii kana haga kana ta'uu qaba. Danii tuqanna. Suuraan sun miidhagee dhufee suuraan dhimma viidiyoo sanaa wal ilaallatu dhufee as nuuf taa'ee dura irratti mul'ata jechuudha. Sanaan booda gaa ka ittaanu taayitilii dhimma mata duree viidiyoo barreeffachuu ka viidiyoo jalatti mul'atu. Akkasuma yoo namni waan sanaan sarchii godhe ka viidiyoon sun dhufee bahuu jechuudha. Taayitilii dhimma viidiyoo san yeroo barreessinu tokkoffaa qubee jalqabaa qubee guddaa goone kaan xixiqqaan aansine barreessina. Qubee jalqabaa yeroo mara xiqqaa hin godhina. Akkasuma qubee 100 barreessuu dandeessu waan ta'eef heddummeessitanis tasa hin dheeressina gabaabsaatii waan sana ibsuuf yaala. Amma mata dureechi dhimma ispoortii waan ta'eef waan ispoortii wal qabatu irra barreesse. Qubee 100 naa kenna 55 fayyadameen jira. Erga mata duree kana taayitilii barreeffadhee ka'e inni ittaanu description inni guddaan isa kana kan isin beekuu qabdan. Description irra erga tuqannee kaane jal tokkoffaa hashtagii fayyadamuu dandeenya. Hashtagii fayyadamne waan viidiyoo sana keessa jiru irratti barreessuu dandeenya jechuudha. Hashtagii fayyadamee amma sportis jedhee barreesse. Ammallee mallattoo baslaalii kana kaa'uudhaan maqaa chaanaalii keenyas barreessuu dandeenya. Football jedhee haa barreessu dhimma kubbaa waan ta'e jennaan. Sanaan booda gadiin darba sarara takka gad darbee maaliin barreessa waan viidiyoo sana keessatti dubbadhe dhimma viidiyoo sana bal'inaan asirratti katabadha. Dhimma viidiyoo sana bal'inaan asirratti barreeffachuu danda'a jechuudha. Qubee 5,000 nuu kenna. Ammallee gadi dabarfanna. Mallattoo kana tuquudhaan gad darbuudhaan
linkii kan isinitti agarsiisuu barbaade inni guddaan viidiyoo duraan maxxansaa turtaniin wal qabsiisuu qabdu jechuudha. Viidiyoo duraan maxxansaa turtaniin linkiidhaan wal qabsiisuu qabdu. Linkiidhaan kan isin wal qabsiiftan linkis jettanii gubbaa irratti barreessuudhaan yoo feetan mata duree viidiyoo barreessitu linkii viidiyoocha fiddanii koppii gootanii jala keessu. Mata duree barreessitu ammas gadi cehuudhaan linkii viidiyoo fiddanii keessu. Ammas mallattoo kana tuquudhaan gadi ceetu mata duree viidiyoo barreessitu linkii viidiyoo jala keessu jechuudha. Yookaan jalqaba qopheeffadhaatii lafa kaayyadhaa. Viidiyoo keessan ka darbe jalqaba qopheeffattanii lafa kaayyachuudha. Yeroo viidiyoo maxxansitan ka haaraas itti daddabaluudhaan fiddanii itti fayyadamtu. Mee irraa qulqulleessee kan lafa kaayyadhee fidee haa dhufu. Noottii keessatti qopheeffadheen jira. Noottii keessatti mata duree viidiyoo linkii viidiyoo mata duree viidiyoo linkii viidiyoo gochuudhaan haala kanaan qopheeffadhee lafa kaayyadheen jira. Yeroon haaraa maxxansee isas fideen as galcha bakka 2-3 itti dhimma wal fakkaatuun haala kanaan qopheeffadhee lafa kaayyadhaa jechuudha. Mata duree viidiyoo linkii viidiyoo mata duree viidiyoo linkiin isaa jala isaa jira jechuudha. Sanaan booda gaa kooppiin godhadha guutuu isaa hagam barbaade irraa fedhu 5 fedhu 10 hagam fedhe kooppii godhadha. Hunda isaa select godhee kooppii godhadheen gara viidiyoo maxxansaa jiruun deemaa jechuudha. Gara viidiyoo maxxansaa jiru ergan deemee booda gadi ce'uudhaan paste godhadhee asitti galchaa jechuudha linkii san. Linkii san amma fidee galfadhe. Dhimma viidiyoo gubbaa irratti barreessuu dandeenya. Sanaan booda linkii keenya haala kanaan finnee galchinaa jechuudha. Linkiin kun eessatti baha? Haala kamiin nu fayyada? Isa jedhu bal'inaan ilaaluudhaaf deemaa jirra. Sanaan booda xiyya gubbaa tuquudhaan duubatti deebinaa jechuudha. Erga haala kanaan qopheeffannee descriptionii keenya. Xiyya gubbaa tuqnee yeroo duubatti deebinu gaa suuraa kaayyannee jirra. Suuraa miidhagee dura taa'u. Taayitilii dhimma viidiyoo yookaan immoo mata duree viidiyoo katabannee jirra. Descriptionii galchinee jirra. Amma visibility. Visibilitiin kun yeroo mara publikii irra taa'uu qaba. Irra tuquudhaan publikii irra kaayyannaa jechuudha. Public jedhee gubbaa irraa publikii dhumarra jira. Xiyya gubbaatiin duubattiin deebi'a. Inni itti aanu audience publikii irra taa'uu qaba. Audienceenis yeroo mara no irra taa'uu qaba. No is not made for kid. Viidiyoon kun ka daa'immaniitiin nuun jira no irra kaayyaa jechuudha. Ka daa'immaniitii miti. No irra keenya xiyya gubbaatiin duubatti deebinaa jechuudha. Erga duubatti deebinee booda haala kanaan amma xumurree jirra. Playlistii yoo barbaanne akkasuma playlistii itti galfachuu dandeenya. Taayitilii barreeffannee, descriptionii barreeffannee, suuraa finnee irra kaayyanne. Descriptioniin sun viidiyoo duraaniitiin wal nu qabsiisuudhaaf nu fayyadaa jechuudha. Publikii irra keenya no irra keenya irra. Playlistiin ni jira. Ida'uu tuquudhaan yoo playlistii duraan qabaanne itti galchifanna yoo barbaachisaa ta'e. Playlistii dhimma sanaan wal fakkaatutti galfanne dan ka jedhu jala isaa jira. Danii tuqna. Inni itti aanu gaa maalinni upload gochuu. Linkiin sun haala kamiin fayyada isa jedhu waliin ilaaluu deemaa jirra jechuudha. Amma uploadii tuqanna inni nu ofii isaatiif nu gadhiisaa jechuudha. Uploadii tuqnaan xumurree jirra. Sanaan booda networkiif gadhiisuu irratti walitti dhiifne jechuudha. Amma viidiyoo tokkorra tuqee isinitti agarsiisu. Viidiyoo jalatti descriptionii yeroo mara ilaaluun barbaachisaa. Descriptionii viidiyoon erga akkanatti dhufee booda mata duree san fuuldura xiyya kana jirti. Xiyya sanarra tuqanna. Yeroo san tuqne more jettee jala kana jirti. Moorii sana tuqna. Yoo namni sun linkii kaayyatee jiraate jechuudha. Akkasuma dhimma viidiyoo barreessee jiraate. Haala kanaan nu baasa. Mata duree viidiyoo linkiin isaa jala isaa jira. Mata duree viidiyoo linkiin viidiyoocha jala isaa jira. Abbaan mata duree sana barbaade salphaatti mata duree linkii mata duree san jala jiru tuquudhaan ka barbaade irra dhaqee daawwataa jechuudha. Tokkoffaa haala namni salphaatti argatuuf nu fayyada. Xiyyattii kana tuqne more ka jedhu sana yeroo tuqnu gara linkii inni descriptionii jala kaayyate nu geessaa jechuudha. Tokkoffaa mata dureecha salphaadhaan achitti argata. Lammaffaa YouTubein viidiyoo keenya duraatiin keessattuu ka babbareedaa ta'e achi jala yoo keenye viidiyoo duraaniitiin YouTubein wal nuuf makaa yeroo sarchii godhamu sarchii hedduudhaan bahaa jechuudha. Kanaafuu faayidaan isaa guddaadha. Viidiyoo haala kanaan maxxansuu qabdu. Akkasuma linkii jala kaawwadhaan isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.